Akkam jirtu. Kun gola Aayyooti. Golli Aayyoo odeeffannoo waa'ee fayyaa shamarranii, yeroo ulfaa, dahumsaa, harma hoosisuu akkasumas fayyaa waliigalaa haadholii fi daa'immanii irraa argannu. Odeeffannoon kun akka dubartootaa fi maatii baay'ee gahuuf waliin qooduu fi sheer waliin gochuun akkasumas fuula kanaaf sabskiraayibii gochuudhaan odeeffannoo kana akka waliin nu geessan isin gaafanna. Har'aaf gaaffii karaa fuula feesbuukii gola Aayyootiin dhufe deebisuudhaaf yaala. Gaaffiin kunis akkas jedha. Mucaan garaa keessa jirtu ni hinqiffattii? Hinqiffuun sun haadhatti ni dhagahamaa? Sochiin mucaa garaa keessa jirtuu yoo akka duraa ta'uu baate hir'ise maal gochuu qaba? Ni socho'a garuu akka duraa miti. Haalli taa'umsa mucaa sochii ni murteessaa? Fakkeenyaaf mucaan koo mataan isaa gara harka koo mirgaa, miilli isaa immoo gara bitaa naan jedhani. Ji'a 7ffaa kootii jedha. Gaaffiin itti aanu ulfi sochii yoom calqaba kan jedhudha. Kunis waan adda addaa irratti hundaa'a. Tokko dubartiin yeroo duraatiif ulfooftee fi dubartiin yeroo lammataa yookiin sadaffaadhaaf ulfoofte yeroo wal fakkaataatti sochii ulfaa yookiin daa'imaa dhagahuu dhiisuu danda'u. Ulfi erga uumamee booda gara naannoo 7 yookiin ji'a 1 fi 3 hanga ji'a 2tti daa'imti garaa keessaa socho'uu calqabdi jedhamee yaadama. Garuu sochiin kun haadhatti hin dhagahamu. Haati sochii ulfaa kan qalbeeffachuu calqabdu naannoo ji'a 4 keessattuu dubartii yeroo lammaffaa yookiin yeroo sadaffaatiif ulfooftu naannoo ji'a 4tti dhagahuu yeroo calqabdu, dubartiin yeroo duraatiif ulfoofte immoo naannoo ji'a 5 fi achiin booda dhagahuu yookiin qalbeeffachuu dandeessi jechaadha. Sochiin kun yeroo calqabu akka waan garaa ofii birbir namaan jedhu wayii yeroo fakkaatu hamma mucaan guddachaa deemtu sochiin sirriitti addaan bahuu fi namatti dhagahamuu calqaba. Gaaffiin itti aanee dhufu guyyaatti yeroo meeqa ulfi garaa keessaa socho'uu danda'a gaaffii jedhudha. Kunis sa'aa 2 keessatti yeroo 8 hamma 10tti daa'imni tokko garaa keessatti socho'uu dandeessi jedhamee yaadama. Sochiin ulfaa guddina daa'imaa irratti hundaa'ee adda adda ta'uu danda'a. Yeroo tokko ulfi socho'aa jiraates haati qalbeeffachuu dhiisuu dandeessi. Keessattuu guyyaa yeroo haati sosochootu yeroo hojiirra jirtu baay'inaan sochii daa'imaa sirriitti dhaggeeffachuu dhiisuu dandeessi yookiin immoo qalbeeffachuu dhiisuu dandeessi jechaadha. Garuu sochiin daa'imaa garaa keessaa guddinaa fi fayyaa daa'imaa ijaa agarsiisuuf qalbeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Erga ulfi ji'a 7 yookaan 7-28 guutee booda sa'a 2 keessatti yeroo 8 hanga 10 socho'uu akka danda'u qorannoon ni agarsiisa. Gaaffiin itti aanu sochiin yoo hir'ate yookiin namatti otoo hin dhagahamiin yoo hafe maal gochuun danda'amaa gaaffii jedhudha. Sochiin daa'imaa baay'inaan kan namatti dhagahamu yeroo taa'an, yeroo ciisan yookiin immoo erga nyaatanii booda jechaadha. Sochiin daa'imaa ofii homaa namatti hin dhagahamne taanaan haati tokko akka sa'a 1 hanga sa'a 2tti waan ta'e nyaattee teessee yookiin ciistee seeraan qalbeeffachuu akka yaaltu gorfama. Yeroo kanatti sochii homaatu hin dhageenye taanaan ogeessa ofii mariisifachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Yeroo tokko daa'imni rafuu dandeessi. Hamma guddachaa deeman akkuma nama guddaa yeroo hirriba isaaniitti rafanis qabaatu jechaadha. Garuu guyyaa guutuu otoo sochii daa'ima ishee otoo hin dhagahiin turteetti yoo ta'e haati tokko wanni ishiin gochuu dandeessu nyaata xiqqoo nyaattee seeraan ciiftee sagalee fi wanna ishii jeequrraa fagaattee seeraan ciistee yookiin teessee sochii daa'ima ishii amma ishiin dhageessutti eeguudha jechaadha. Sa'a 1 amma sa'a 2tti seeraan tasgabbiidhaan ciistee mucaan ishii socho'uu baachuu ishii qalbeeffattee yoo homaan sochoone taanaan fi ishii addeesseera taanaan gara mana yaalaa dhaqxee ogeessaan akka ilaalamu gochuun dirqama ta'a. Gaaffiin itti aanu sochiin mucaa teessuma mucaa irratti hundaa'a gaaffii jedhudha. Deebiinsaas eenyu? Bakki sochiin daa'imaa haadhatti dhagahamu haala teessumaa mucaa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf fakkii isa duraa irratti ennaa argitan mucaan gadi garagaltee hudduudhaan teessee jirti. Yeroo kana haati sochii mucaa bakka lukti ishii yookiin bakki harki mucaa jiru irratti dhaggeeffatte jechaadha.
Kanaafuu akka fakkii duraa irratti argitanitti mucaan hudduudhaan gadi teessee yoo jiraatte garaa keessa sochiin mucaa baay'inaan luqqeettuu haadhaa irratti asii gadee irra dhaabachuu fi ishii tuttuquudhaan itti dhagahama. Fakkii lammataa yoo argitan mucaan dalga ciistee jirti. Kana jechuun mataan mucaa qoma haadhaa irratti karaa bukkee ishii luktis immoo karaa bitaa yookiin karaa mirgaa jira jechaadha. Kanaafuu sochiin mucaa yeroo baay'ee mucaan yoo fuulduratti garagaltee jiraatte dugda ishii irratti sochii mucaa dhageesse jechaadha. Mucaan duubatti garagaltee dugdi mucaa dugda haadhaa wajjiniin karaa tokko yoo jiraate immoo sochii mucaa fuuldura naannoo handhuuraa ishii irratti dhaggeeffachuu dandeesse jechaadha. Fakkii sadaffaa yoo argitan fakkii sadaffaa irratti mucaan mataadhaan gadi garagaltee jirti. Mataadhaan gadi garagaltee yoo jiraatte mucaan kana jechuun mataan ishii luqqeettuu haadhaa irratti lukti ishii immoo gara laphee haadhaatti garagalee jira jechaadha. Yeroo akkas ta'u sochiin mucaa ishii gara qahaa laphee ishii irratti itti dhagahama jechaadha. Asii ol ishii ol dhiibbatti. Kanaafuu sochiin mucaa haala teessumaa mucaa irratti hundaa'uu danda'a bakki haadhatti itti dhagahamu. Kana baruudhaaf gara haati tokko garaa ishii qaqqabattee mataan mucaa ishii yookiin luktii fi harki mucaa ishii karaa kamiin akka jirullee ofirratti shaakaltee baruu dandeessi. Garuu mana yaalaa yeroo ilaalamuudhaaf ogeessa bira yeroo deemtu mataan mucaa, lukti mucaa, harki mucaa, dugdi mucaa eessaan akka jiru ogeessa ishii gaafattee baruu dandeessi jechaadha. Walumaa galatti sochiin daa'imaa mallattoo murteessaa fayyaa ulfaa yookiin fayyaa daa'imaa agarsiisudha. Dubartiin ulfaa tokko mucaan ishii garaa keessatti socho'aa hin jirtu taanaan hatattamaan mana yaalaa dhaquudhaan wanna dura waliin mari'annee nyaata nyaattee sa'aatii 2 tasgabbooftee ciistee mucaan socho'uu baachuu ishii ilaaltee homaa sochii itti hin dhagahamne taanaan mana yaalaa dhaqxee ogeessaan mariisisuun akka ogeessi dhahannaa onnee ishii dhaggeeffatee mucaan jiraachuu baachuu ishii akka baruuf mana yaalaa dhaquun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun garuu dubartoonni yeroo hundaa siqiqanii sochii mucaa dhaggeeffachuu irratti wanna hundumaa dhiisanii akka isarratti qalbeeffatanii baay'ee siqiqanis hin gorfamu. Sochiin mucaa nama tokko dubartii tokko sochii mucaa dubartii hanbiraa irraa adda ta'uu danda'a. Kanaafuu akka ishiin barteetti akka sochii mucaa ishii kana irra qalbeeffatteetti duukaa bu'uudhaan socho'uu fi socho'uu baachuu ishii qalbii godhachuun barbaachisaadha. Yoo sochiin dhagahamuu baate akkuma dura jedhe ogeessa mariisisuun mana yaalaa dhaquun baay'ee barbaachisaa ta'a. Keessattuu naannoodhumaa 7 ji'a 8 booda qalbiitti kennanii sirriitti dhaggeeffachuun barbaachisa. Daa'imni yeroo baay'ee guddachaa deemtu sochiin ishii akka duraa baay'inaan ta'uu dhiisuu danda'a. Kunis bal'inni gadameessaa xiqqaachaa dhufee mucaan sirriitti guddachaa jirtuuf ta'uu danda'a. Kana jechuun garuu sochii dhaabdi jechuu miti. Kanaafuu kana qalbiitti godhatanii duukaa bu'uun baay'ee barbaachisa. Har'aaf waa'ee sochii mucaa kanuma irratti goolaba. Odeeffannoo kana nama hundaan akka waliin gahan akka waliin nu geessaniif sheerii gochuudhaan walii qooduudhaan nu gargaara. Fuula yuutuubii kanas sabskiraayibii gochuudhaan namaafis sheerii gochuudhaan akka nu gargaartan isin gaafadha. Ulfaadhaa galatoomaa. Kun Gola Ayyooti.